Attam jirtu hordoftoota televezyiinii OBS yeroo qophii harka fuunee irra geenyerra qophii keenya harka fuunee har'aatiinis keessummaa qabannee dhiyaanneerra keessummaan keenya har'aa obbo Caalaa Sooriiti. Obbo Caalaan abbaa caffee gadaa Tuulamaa turanii akkasuma immoo barreessaa gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo turanii kan amma gamtaa abbootii gadaa Oromoo ta'e jechuudha. Akkasuma barreessaadha kitaabilee garaagaraa aadaa, duudhaa, safuu Oromoo irratti waan barreessan qabu. Isas kaasaa hanga xumuraatti wajjin turraa nu waliin turaa isiniin jenna. Qophii kana wajjin kanan turu ayyaana Cimdeessaati ogeessi kaameraa keenyaa Galaanaa Kabbadaati hanga xumuraatti nu hordofa. Obbo Caalaa ulfaadhaa istuudiyoo keenyatti argamtanii muuxannoo hojii keessaniif jireenya keessanii nu qooduuf qophaa'uu keessaniif. Isinillee baga nagaan eegdanii egaa amma turtii keenyaa isinillee akka wajjin turru gaawanii mari'annoo isaanii keessaa oolu. Tole obbo Caalaan egaa keessumaa namoonni baay'een sin beeku jedhee yaada irreechi hora Arsadee yoo ka'u Bishooftuutti jechuu kooti namoonni baay'een sin beeku irreecha wajjin baay'ee walitti dhiyeenya qabdu waan ta'eef akkasuma immoo hojiidhaan illee iddoo garaagaraa akka turtanii abdiin qaba. Umurii keessan kana keessatti muuxannoo hojii gaarii akka qabdan gama duudhaa gama aadaa seenaa safuu Oromootiinis hojii guddaa akka hojjettanii abdadha. Mee obbo Caalaan hojii maaliin eegalan achirraa jalqabnu mee dura gaafa hojii eegaltan maaliin eegaltan sin? Ani hojii mootummaatis hojjedhee jira. Karaa aadaatiinis egaa hojii baay'een hojjedhee yeroo jalqabaa hojii biraa keessan ture karaa mootummaa Makalaakaa humna ittisa biyyaa san booda aadaa fi turizimii aadaa fi beeksisa jedhamee yeroo dheeraa kan maqaa jijjiirratellee isarran ture godina Booranaa keessa godina Booranaaf godina Gujii waggaa 12 hojjedhee hoogganaa ta'ee aadaa fi turizimiir. Garee raadiyoo Oromiyaa irra immoo naannoo waggaa 2 hojjedhee jira. Bishooftuu irratti naannoo gara waggaa 7 hojjedhee jira. Egaa iddoo sanitti samma iddoon ture kanarratti bu'aa maal buufte yoo naan jette Nageellee Booranaa keessatti muuziyeemii hundeessee dokumentii aadaa barreeffamaan suuraan kaa'een dhufe. Bishooftuuttis egaa muuziyeemii hundeessee muuziyeemii keessa hundaa'e keessatti meeshaa aadaa walitti qabame kanarra hamma har'aatitti jiru kanan irratti baay'ee hojjedheedha. Kuni qofaan ga'amuuti jedhee karaa barreessatti immoo jijjiiree barreessa keessatti yeroo baay'ee irreecha hora Arsadee namni hin balaaleffataa kan waan isaan beekne maqaa hin taane itti kennaa kanarraa ka'ee irreecha hora Arsadee jedhee kitaaba duraa barreesse. Kitaabni sun irreecha hora Arsadee maal akka ta'e Oromoo waan badaa akka irreecha irratti hin raawwanne Oromoo waaqa tokkichatti akka amanu kan agarsiisudha kitaabni suni kitaabni jalqabaa isa. Waa'ee kitaabotaa kanaan kaasnaa bal'inaanii itti deebinee mee isin Tuulamatti dhalattanii Tuulama keessaa baatanii Booranaaf Gujii gara waggaa 12 akka turtan natti himtanii aadaa Tuulamaa keessaa baatanii gara aadaa Booranaaf aadaa Gujii kana ilaalaa waggaa 12 wajjin jiraachuun xiqqaa miti. Mee akkam ture aadaan achi jiru maal dinqisiifattu maaltu gaariidha maal fudhattan? Baay'ee wanni achi amma nama kolleejjii seenetoo bahe nama barumsa olaanaa barate na taasise achi keessatti hojjechuun kiyya caasaa gadaa Booranaa hoolaaltee waan amma seenaa irratti barreeffamee jiruu fi wanni achi jiru tokko caasaan isaa dabballee irraa kaasee gammee kuusa raaba doorii gadaa ta'ee aga gadaa moojjummaatti kan jiru caasaan isaa baay'ee ajaa'iba. Namni sirna gadaa hoogganu sadarkaa kuusatti Adulaa jedhamee lallabama. Achi keessaa naannoo waggaa 24 shaakkalaa deema sirra bulchiisa. Kuni filannoon achirratti gaggeeffamu sun warri suni ga'umsaa deeman yoo dadhabaa ta'e achi keessatti waggaa 24 kana keessatti laalamaa deema waan ta'eef caasan isaa baay'ee namatti tola. Baay'ee aadaa baratu maalummaa aadaa waan hojjetu beekee gaafa aangootti dhufu sirnaan bulcha jechaadha. Hangujiitis akkasuma sadarkaa kuusatti Gujiinis amma dabballee qarree kuusa raabaa doorii jedhee akkasi deema. Isaanis sadarkaa kuusatti warra gadaa sirna gadaa hoogganu filatu. Kuni mo'aan adda isa godhu Tuulamaafillee caasan kun muuxannoo gaarii ta'a jedhee kana yaadee
filannoon akkasii sun filannoo dimokiraatawaa, filannoo iftoomina qabu, filannoo namni na filadhaa jedhee hin lallabanne ka ofumaa uummanni kennatu filannoo akkasiitti gaggeeffama. Maaliifii warri filatamu sun na filadhaa warri jedhamu hin jiru amma dimokiraasii addunyaa fi gadaa keessatti jijjiiramni jiru kana. Gadaan na filadhaa jedhee hin lallabu. Kun na filadhaa jedhee lallaba waan ta'eef caasaan isaa sun caasaa sirrii ta'e gadaallee gadaa jechisiisu caasaa wal kabajee deemu caasaa aangoo irratti wal hin lolle caasaa akkasiitu jira waan ta'eef muuxannoo gadaa kamiifiyyuu achirratti wanneen argadhe akka kolleejiti barumsa guddaan irraa argadhe. Mee turtii keessan kana keessatti kan Booranaa irrattis haa ta'u kan Gujii irratti jiloota sirna gadaa gurguddaa irratti hirmaattan yaadattu maal fa'ime akka carraa hojiinis ta'uu danda'a akkasumatti hordofuufis ta'uu danda'a jiloonni gurguddaa isin irratti hirmaattan maal fa'i? Jila guddaa akkuma amma Booranatti ramadamee deemeen bara 2078 gumii gaayoo kan gadaa abbaa gadaa boruu madhaa teessise irratti argamee waan achirratti yeroo dheerallee hojjechuu baadhu kan dura achirratti hirmaadhee waan achirratti lallabamsa seera waraabbannee qabna. Ittaansee Liiban Jaldeessaa boruu madhaa baallii gaafa fuudhu gaafa inni baallii fuudhullee bakka inni baallii fuudhutti aanaa areeroo irratti dhaqee haga torban tokko dunkaanuma dhaabbadhee ijoollee kaameeraa qabadhee isaan bira turree akka itti baallii fuudhan namatti mul'isuu baatanillee halkan fuudhan baallii Booranni adulaa baay'ee baallii fuudhu qofaatu dhaqaa namni naquu namni karaa jalaa sokkaa hin argitu akka itti baallii fuudhanii garuu iddoo isaan baallii fuudhanii dhufanii bakka gadaa Liiban Jaldeessaa qubate sanitti taa'ee waan ittiin gale akka itti dhaqee akka ittiin gale naa ibsee jira isa hubadheen jira. Lammataa Liiban Jaldeessaa gaafa gumii gaayoo ta'echisu guyyaa 20 dunkaana dhaabbadhee ijoollee Abbabaa Lammeessaa amma Doktara Barsiisaadha Yuunivarsiitii Haramaaya. Linqeessaa Imaanaa warra jedhamu ijoollee ciccimoo lama qabadhee achi turre guyyaa 20 dunkaana dhaabbannee achi teenyee waan Booranni lallabu seera Booranni lallabu hundaa viidiyoodhaan barreeffama teeppiidhaan sagaleedhaan fudhannee barreeffamatti jijjiiree manaa hin qabamna. Gubbisa sirna gubbisa Booranaa keessatti yeroo 2-3 ogguma isaan ijoollee gubbifatan biruma dhaqnee achuma bullee waraabbannee jirra. Gammee buufata ijoollee gammee kan gadaa Booranaa akka itti gammee buufataniin isaanis jila san irratti argamnee waraabnee barreessinee jira. Kan biraa Gadamoojjiin jila mata buufata Gadamoojjii jila Baraartii jedhama. Jila mata buufata Gadamoojjii san irrattis argamee gadaa lama gadaa Liiban Jaldeessaa fi gadaa Moruu Madhaa irratti argamee isas irratti dokumentii gaarii qabannee jirra. Egaa kana Angujiittis akkasuma Angujii jila Raabomaa fi Jaarraa utaalcha gadaa Gujii naannoo aanaa Adoolatti gaggeeffame ganda Daraartuu jedhamu keessatti gaggeeffame achirrattis argamee guyyoota 5 akkas achi isaan bira turree isaanis dokumentii akkas qabadhee jira. Gumii mi'ee bokkoo kan abbaa gadaa Aagaa Xeenxanoo gaafa baallii fuudhu guyyaa 10 achirra dunkaana dhaabbadhee ijoollee hojjettoota kiyyaa waliin guyyaa 10 dunkaana dhaabbannee waan isaan raawwatan akka isaan itti deemanii gumii ta'an yoo gumiidhaa kaan akkamitti akka kaan seera isaanii san hundaa raawwadhee jira waraabee barreessee jira. Keessattuu wanni achi keessa nama dinqisiisu Gujiin ganama gumii taa'ee guyyaa obiiftuun qixxee teessoo hin ka'a. Yoo kaasu eenyutu kaasa? Jallaabatu gumii kaasa. Jallaabni sadiitu tokko karra eegaa tokko isaa fuuldura dhaabbata tokko warra seera lallabu duuba dhaabbata. Seera warri dura dhaabbatu sun yoo guyyaa biiftuun qixxee geesse inaafan niitii yaade ko'eessi qe'ee yaade hafuuran garaa yaade gumii kaasi jedhaani. Kana jechuun maali? Hafuuran garaa yaade jechuun beela'ee jechuudha. Inaafan niitii yaade jechuun amma gumiin seera dhaggeeffatu waan niitii isaa yaada. Noo ko'eessi qe'ee yaade soo jedhu namni amma homaa qe'ee hin qabne seera gumii kana dhaggeeffatu gumii kaasi jechuudha. Inni kana jedha duuba kam isaa fuuldura dubbatu inaafan niitii yaade ko'eessi qe'ee yaade hafuuran garaa yaade gumii kaase jedha. Hankarra dura jiru ko'eessi qe'ee yaade inaafan niitii yaade hafuuran garaa yaade gumii karra bane jedha karra alaa banaafi yoo sana gumii yaa'ee deemu.
Inna aangoo warri jal'aabaa qabu akkasitti agarsiisa. Seera qaba, wal kabajaa. Yoo yaa'ullee hiriiran deema, hiriirri isaanii sun hin bareeda. Wal duraa deeman deema. Abbaa seeraa akka itti deeman lallabaa deema. Gadaa duran muran, gadaan duran muran, ulee akkasitti qabat, wayaa harka bitaatti facaafatta jechaa lallabaa deema. Kuni naamusa inni qabuu fi gaafa baallee fuudhanis ganama hiriiranii dhaqanii baalleen tiyya mijuu gujii balbala torbaatiif mijuu torba qopheessanii akkasitti kennu. Saniin booda abbaan gadaa baallee fuudhufoo itti dhiyaatu abbaa bokkuutu fatticha jedhan isaanii fatticha santu sanirraa buqqisee kanatti suuqa. Samma sanitti doorii jedhama malee abbaa gadaan jedhamu. Hamma baalli mataarra geessu haga baalli su fuudhee inni mataatti suuqee fi akkuma gadaa jedhee ba'ee farda yaabbata. Saniin booda gadaadha. Ayyee jiroota gurguddaa irratti hirmaattanii sirni gadaa sirna jiruu fi jireenya saba Oromooti. Jiroota gurguddaa akkasii irratti hirmaachuun immoo waa hedduu nama barsiisa. Yaadannoo bara jireenya ofiillee namaa ta'a. Anis jiroota akkasii kana itti dhiyeenyaan nan beeka. Fuulduratti illee yoo carraa qabaadhe irra caalaa kan dhaqee ilaalu abdiin qaba. Mee immoo gara Tuulamaatti deebina. Isin kitaabota barreessitaniittu, kitaaba irreechaa barreessitaniittu. Kanaan dura kitaabni lammaffaa keessan ammas irreechaaf gadaadha. Kitaabni sadaffaa keessan immoo duudhaalee sirna gadaa Tuulamaati. Akkasuma immoo obbo Caalaan abbaa caffee gadaa Tuulamaatti turtan. Abbaan caffee gadaa Tuulamaa akka sirna gadaa Tuulamaatti marsaa gadaa keessa darbee abbaa caffee ta'utu jira moo haalli isin ittiin abbaa caffee taatan achirraa jalqabname? Ayyee. Ani haalan itti abbaa caffee ta'e gadaa namni gadaan tiyya birmajiidha. Gadaa Bayyanaa Sanbatoo wajjin miseensa tokko nu birmajiidha. Gadaan keenya nu ga'e keessaa gaafuma gadaan teenya nu geessu gaafa inni abbaa gadaa ta'ee filatamu hayyuu lallabata. Lallaba hayyuu san keessa abbootiin gadaa warri dur dabran hayyootiin akka Laggasaa Naga'oo fa'aa ta'anii Bayyanaa kan nu gorsu gorsaallee ta'ee barreessallee ta'ee abbaa caffeellee ta'ee hangadaa tana nu gargaaru Caalaa Soorii kennanne jedhani. Yaa jedhan ani hojjetaa mootummaatii ammaaf gadaa kana keessatti akka isin barbaaddanitti hojjechuu hin danda'u jennaan ati nama barate si kennannee fudhattamoo fudhattuu naan jedhan. Egaa gadaa tiyyaanis aangoo gadaa geettii abbaa kiyyaa 40 abbaa kiyyaatti nageesse. Diduu hin danda'u garuu gadaa akka isin barbaaddanitti deemu dadhabbii keetii waan humna keetii hojjedhu sitti kennine jedhanii akkasumaan Bayyanaa wajjin hojjechuu calqabnee muuxannoo ani saniin dura kuufadhes gadaa kana ittiin gargaaruudhaaf karaa gaariirra akka deemnu akkamitti akka deemnu waliin mari'achaatuma deemaa turre. Egaa innis hayyuu saglan yaa'ii lallabateeti. Saglan yaa'ii wanni jennu kun Tuulama keessatti Tuulama sadeen baalaansii miizana Tuulama sadeen eegate. Daacci Bachoo fi Jiille sadi filatama gadaa saglan yaa'ii jennu hojii raawwachiiftuu gadaa kan jedhama. Caasaa kana filataman keessatti kiyyammoo adda ta'ee abbaa caffee si godhanne jedhanii gaafa abbaa caffee naa kennanii yaa'ii caffee gadaa Tuulamaa akka uumamtu dambii ittiin bulmaataa baasee caffee gadaa Tuulamaa haaromsa yeroo calqabaa caffee gadaa Tuulamaa tolchine. Caffee gadaa Tuulamaa sun keessatti ijoollee itti makoollee barcuma akka qabaattu. Itti makoo dabballee foollee qondaala raaba gadaa moojjii yuuba tokkoffaa yuuba lammaffaa yuuba sadaffaa kun hunduyyuu barcuma akka qabaatan yaa'ii caffee san keessatti. Ijoolleen itti makoollee daa'imallee yoo taate waan daa'imummaan mirga gaafatan gadaa san keessa ta'anii haa dhaggeeffatan jennee barcuma walqixa ta'e kennineef. Yaa'ii kana gaggeessaa turre muuxannoon caffee gadaa Tuulamaa gumii tokkummaa abbootii gadaatiif seera ittiin bulmaataa san baasuuf illee nu gargaaree akkasitti san gaggeessaa turre. Hoggaa hoggaadhaan yaa'ii caffee kana gaggeessaa turre. Oromoo hunda walitti finnee Tuulama hunda walitti finnee saniin booda gumiin tokkummaa abbootii gadaa hundaa'ee akkasiin kan Tuulamaa kana keessa akkasiin hojjedhe dambii ittiin bulmaataa amma ba'e akka gaariitti jira. Walitti dhufeenya ayyaantuu fi gadaallee achi keessatti dambii baafnee ayyaantuunis gadaa jalatti hundaa'ee warri ayyaantota hariiroo gadaa wajjiniin qaban akka waliin hojjetan akkamitti akka waliin hojjetan dambii isaanii keessatti baafnee
qindoominaan hojjetamaa turee jira. Ulfaadha mee ammasin akkuma dura kaasne Gujiis turtanii Boorana achuma naannoo tokko jiroota gurguddaa irratti hirmaattaniittu yeroo sana inumaayyuu umuriin keessa yeroo umurii ga'eessummaa dargaggummaaf ga'eessummaa achitti dabarsitan. Waan barattan waan guddaa qabdu achi. Gadaa Tuulamaa keessatti immoo isinuu dhuftanii immoo isaa booda hirmaattanii abbootii Gadaa Tuulamaa wajjinis hojjettaniittu. Waan qorattanis qabdu. Mee sirna Gadaa Tuulamaa attamitti ilaaltu? Wanti walii nu galchu jira. Gidduu gala kana dhiibbaan tureeraa sirni uummata keenya harkaa harca'eeraa kuni beekamaadha. Haa ta'uyyuu immoo malee isumayyuu deebisanii lafa qabsiisuudhaaf isuma jiruyyuu qaqqajeelchanii deemsisuudhaaf waan achii baratan sana asitti akkamitti taajjabaa jirtu mee sirni Gadaa Tuulamaa attamitti deemaa jira gabaabsinee ta'uu kaasne. Baay'ee gaariidha. Amma kitaaba kanaa kan barreesse akkan barreessu na taasise isa kana. Isa Tuulama sirna Gadaa Tuulamaa duudhaalee Gadaa Tuulamaa jedhee kanan barreessu akkan na taasise isa Gadaa Tuulamaa kana. Isa Gadaa Tuulamaa haalli amma irra jiru gana waan fooyya'uu qabudha. Wannan kitaaba kan akkam barreessu na dirqisiisee isa hir'inoota amma naannoo Tuulamatti mul'atan kana Maccaa fi Tuulamni waan wal fakkaatu qaba waan ta'eef egaa Tuulamni akka Tuulamaatti immoo waan harkaa qabu sanuu seeraan gaggeessuu dadhabuun isaa hin mul'ata waan ta'eef hir'inoota baay'eetu jira. Hir'inoonni sun namni akka baratee karaatti qajeelchu. Fakkeenyaaf hir'inoota jiran keessaa gadaa filannoon gadaadha gaafuma jala ga'e irratti wal lolanii filachuun kunis baay'ee waan fooyya'uu qaba. Sadarkaa kuusa irratti namni filatamee yoo muuxannoo madaalamaa dhufe gadaa san gaggeessuu danda'a. Yeroo ammaa kana Tuulama keessatti namni hunduu abbaa gadaati. Abbaan gadaa eenyu jettee waliin beektu. Kun immoo wallaalarraa kan ka'e abbaan gadaa nama qumbii nyaate nama seera gadaatiin qumbii baallii fuudhee qumbii waadaa qumbii galee qumbii nyaatee waadaa qumbii galee abbaan gadaa fiixanisa. Kun miseensa gadaadha jedhama. Gadaanuu akkuma abbaa gadaa san kabaja qaba. Amma Tuulama keessatti rakkoon jiru hunduu doorinillee abbaa gadaa ofiin jechuutu jira. Kunillee sirreeffamuu qaba yaada jedhutu jira. Jila gaggeessuu qabullee hin gaggeessu. Caasaa of jalatti ijaaruu qabullee caasaa hin qabu of jalaa caasuma warruma gadaa waliin jedhee wal qabatee deemu malee caasaa gadaan akka seeratti kan Booranaa fi kan Gujii san muuxannoo san fudhannee asitti itti hojiirra oolchine ta'e gadii wal ijaaraa deema. Caasaa jalaas of jalatti ijaaree ga'umsaa deema. Amma ga'umsaa deemuun hin mul'atu Tuulama keessatti. Sirni muuxannoonis hin jiru Tuulama keessatti. Abbaa gadaa jechuun Laggasaa Nagaorraa calqabeeti malee dur abbaa bokkuutii warma abbaa bokkuutii akka gadaatti gaggeessummaa cimaallee haa gaggeessuu baatanillee gadaa kana tursiisuu keessatti gahee olaanaa taphatanii jiru. Abbaan gadaa sirna bulchiisaa keessatti hin jiru. Mootummaanis waan dhowweef mootummaa lama hin jiru biyya tokko keessatti kan jedhu Minilik irraa kaasee dadhabaa ture. Gadi hin dhiifne garuu gadaa waggaa 8 walitti dabarsaa sirni bulchiisa isaa baay'ee dadhabaadha. Ammas muuxannoon sun waan hin jirre yoo abbaa gadaa jedhan namni gaabii uffate hunduu abbaa gadaa ta'e amma. Kuni Tuulama keessaa fooyya'uu waan qabu kana hubadhe. Seerri caffeetumaatis waggaa 8 tumama seerri fooyya'uu qabu sin jira. Seerota san keessattis wanni haaraa hambarri fide seerri barri yoo guddachaa deeme wanni haaraa dhufaati. Wanni haaraa sun seeran tumamuu qaba. Kan baallii fuudhu akkamitti baallii fuudha akkamitti eessatti hin galaan maal raawwata kan jedhu seera keessatti taa'uu qaba. Tuulamni waan baay'ee fooyya'uu qaba. Fakkeenyaaf waa'ee gumaa irratti gumaa amma ilmi abbaa yoo ajjeese maal godhan jedha. Dur seerri tumamee hin jira. Dhakaa dugdatti hidhanii garbatti gatuu jedha. Seerri sun fooyya'ufne akkasumatti jira gaarraatitti. Kun immoo heera mootummaa wajjin walitti bu'aa. Nama dhakaa dugdatti hiitee yoo garbatti gate mootummaa sidhiisaa sidhiisu seera cabsita heera mootummaatii walitti bu'aa waan ta'eef Booranni waan akkana nama balleessaa akkasii raawwateef caphana jedha waan ofii hundarraa qabate. Nama yakka cimaa raawwateef. Amma dhimmi yoo abbaa ajjeese yoo haadha ajjeese yoo obboleettii ajjeese obboleewwan yoo wal ajjeesan seerri kun ifaan taa'ee hin jiru Tuulama keessatti taa'uu qaba. Kan biraa caasaa isaa abbootiin bokkuu Tuulama keessatti gahee olaanaa qabu sirna gadaa keessatti garuu gahee isaanii san hin beekne waan ta'eef Tuulamni kana lafaa kaasee ijaarrachuu qaba.
kana yoo fooyyee malee tuulamnis maccas waa wal fakkaatu qabaa. Gadaa shanan yoo ijaaree jalatti caasaa gadaa itti makurraa kaasee amma doorii fi gadaa ga'utti ijaarrachuu qaba. Kun hin jiru. Warri kana hin qabne hundi abbuma gadaa jedhame. Caasaa of jalaan qabu. Kana tuulamni caasaa gadii hin qaba. Kara macca amma yoo deemte caasaa jalaa hin qabu. Ijaarrachuu qaba. Gadaa wal gargaaree kana fooyyessuu qaba waan ta'eef kanan hubadhee tuulamaaf muuxannoo gaarii ta'a. Booranaas kan Gujiif. Asuma dhiyoo kanaayyuu Karrayyuun hin jira. Karrayyuun irraa isuma baay'ee fudhachuu hin danda'ama. Ani hin qoranne malee. Haa ta'u mee sirni gadaa tuulamaa ammas isuma tan deebi'ee kaasaa qubsuma tuulamaa wajjin wal qabatee walirraa fagaachuun kun jiraachuu mala waan ta'eef hammam quba wal qaba gadaan tuulamaa jechuu barbaadeetan. Gadaan tuulamaa walitti ijaaramee quba waliin qabu malee tuulamni sadeen amma silaa gadaa sadeen qabaachuu qaba. Amma birmajii gadaa keenya keessatti gadaa sadeen uumnee jirra. Gadaa sadeen abbaa gadaa daachii, abbaa gadaa bachoo, abbaa gadaa jiillee caasaan kun akkasitti fuuldurallee akkasitti deemuu qaba jedhamee uumamee jira. Abbaan gadaa daachii abbaa gadaa tuulamaa ta'e Bayyanaa Sanbatuuti. Abbaan gadaa bachoo Tashoomaa Baqqalaati. Abbaan gadaa jiillee Badhaasoo Jimaati. Yeroo gadaa keessanii bara gadaa keenya akkasitti deemee gadaa ittaanullee akkasumatti fooyyessaa hanqinoota gadaa kana keessatti illee mul'atan. Isaan immoo fooyyessaa akka itti deemanidha. Hin qaba amma jiillee abbaa gadaa qabaa, mana mariis qabaachuu qabaa, bachoos abbaa gadaa qabaa, mana marii isaa qabaachuu qabaa. Akka waliigalaatti immoo abbaa gadaa tuulamaa qabaa. Yaa'ii waliigalaa kan yaamu abbaa gadaa tuulamaa ta'a jechaadha. Duudhaalee gadaa tuulamaa fa'aa qaba kitaabni keessan ammasin barreessitanii. Duudhaalee gadaa tuulamaa jechuun maal fa'ime? Maali? Duudhaa akkamii qaba gadaan tuulamaa? Duudhaalee gadaa tuulamaa yoo jennu gadaa waan jireenya isaa keessatti kuufate, qabeenya aadaa inni achi keessatti kuufate, raawwii achi keessatti kuufate jechuudha. Akkuma aadaa san hiika bal'aa qaba duudhaaleen gadaa kuni, duudhaa wanni jedhamu kuni kuufama gadaan aadaa isaa keessatti kuufateedha. Fakkeenyaaf maal qaba achi keessaa? Sirna rakoo qaba. Sirna guddifachaa qaba. Sirna moggaasaa qaba. Aadaa wal gargaarsallee qaba. Sirna goodannaa qaba. Goodannaa gadaa dhagna qaba gadaa jechuudha. Duudhaaleen kun eenyummaa isaa ibsa. Achi keessatti jilli jiru, eebbi jiru, abaarsillee yoo jiraate achi keessatti jira jechaadha. Fakkeenyaaf rakoo yoo fudhanne rakoon niitiin intalti takka heerumtee seera warra sanii ta'uu isii intala seera heerumte ta'uu isii ibsa. Rakoon sun akkamitti raawwata? Aadaa maal qaba achi keessaa? Yoom itti qalama? Yoom rukutatti horiidha? Yoo fuudhee galu maal jedhaa? Yoo fuudhuu dhaqu maal jedhaa? Eega fuudhee galee rakoo itti qalu sun akkamitti raawwata? Kuni duudhaa isaati. Yoo ilma guddifatu ilmi guddifachaa fi ilmi moggaasaa garaagarummaa hin qaba beektaa? Yoo ilma guddifatu akkamiin guddifata? Duudhaa isaa maal achi keessatti ulfaa qabatee dhaqaa? Ulfaan isiin qabatee gadaa shananii ulfaa qabatee dhaqaa? Eessa akkamitti taa'ee gaafataa? Gaafa fudhatu san jila akkamiitiin fudhataa? Daa'ima san yoo ofitti fuudhu jila qopheessee damma waan ittiin eebbisan qopheessee uwwisa qopheessee horii elmataa qopheessee kormaa goromsa qopheessee warra sanii garaa laaffifatee irraa fudhataa waliin diduu sunis ilmoo qabdaanii ilmoo waan inaan kennine ati waan isii eebbise sanyiin na badde ani qeetiyya addaan sanyiin addaan na citti sanyii citana dhowwi jedhee jaarsan kadhata. Ilmoo ofii namni namaan kennu Oromoon ilmoo ofii fuudhee hoo namaa kenne ati si dhaabee waaqni si haa dhaabu waaqni si haa guddisu jedhee kennaafi kuni duudhaa isaati. Ormi eenyuyyuu hin qabu kana. Baay'ee bareeda. Kan biraa dhibdeen jiraachuu danda'a hawaasa keessa. Dhibdeen garaagaraa walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a. Namni waan garaagaraa wal dhibuu mala. Dhibdeen kun immoo hawaasa keessa qofa miti. Abbootiin gadaas qaama hawaasaati. Abbootii gadaas jidduus jiraachuu danda'a dhibdeen akkasii. Gadaan tuulamaa haalli inni ittiin dhibdee kana hiiku yookaan aadaan inni ittiin rakkoo hawaasaa hiiku maal faatu jira? Rakkoo hawaasaa kan ittiin hiiku rakkoo wal dhabdee hin jirti. Wal dhabdee gosa baay'ee qabdi. Rakkoo inni ittiin hiiku seera ittiin hiiku qabaa.
kaan gumaa qaba. Seera gumaatiin hiikaa waa'ee lubbuu ta'ee waa'ee qaama hir'uu ta'ee seera walakkaa gumaa qaba. Seera qaba. Nama immoo walganeetoo dhugaa irratti wal dhabeessoo ta'e seera ittiin dhugaa baasisee ragaa ofitti baay'ee araaramu dhugaa baasuu ittiin qaba. Seerri sun seera cimaadha. Amma fakkeenyaaf namni maallaqa guddaa sirraa fudhatee boru sitti waakkate sumaayyuun argine numaa waan sirraa fuudhen qabu siin jedha. Namni kun mana murtii dhaqee dhugaan isaan baatufi. Gadaan garuu akka itti dhugaa baasu. Intarreessa amma manni murtii aadaa kanarratti hundaa'eeti kan inni. Amma ilmoon qabeenya nama kanaa birrii inni amma na gaafate yoon fuudhee harkaa qabaadde yoon fudhadhee jiraadde ilmoon nalfadhu jilba nan dabrin. Ilmoon nagaa naan dhalatiin duudan naa dhalatu qabeenyi kiyya haa badu ilmoo naa dhowwu jedha. Namni ilmoo ofiitiin kakatu hin jiru. Abboon atta hafu jedha. Yoo kakachiisan immoo kophaa isaatii muti. Obboleettii ta'e fidadhu, haadha manaa ta'e fidadhu, ilma kee fidadhu jedhanii. Yoo inni kakuutti deeme haati manaa ijoollee tiyyaan hin kakattu ittiin. Akkasii dhugaa baasisanii dhudhaa kanaan nama walitti araarsa. Yoo namni sun wal dhabeellee dhumarra araaran xumuraa wanni dhibdee wal dhabeetii namoota jidduutti uumamu haala kana. Warri kakachiisanillee jira amma kakachiisuun dhugaa baasisuudha tokko. Yoo kakachiiftu kana dubartii ulfaan kakachiiftu seera gadaa keessatti. Isiin nama tokkoo miti. Dubartii ilmoo hoosistullee hin kakachiiftu. Sossobdee dhugaa irraa fuuta. Ati ilmoo garaa qabdaa, ilmoo hoosiftu qabdaa, dhugaa baasi jedhaniin. Jaarsa dullumaa jirullee hin kakachiisan. Jaarsi silaayyuu ofiifuu dulluma keessa jira dhugaan dhoksu. Dhugaa baasi. Cubbamaan hin jira cubbamaan tokko dhabamu yoo dhugaa dhoksellee wajjumaan du'a malee kakuu baay'ee ittiin gamanii seerri gadaa achi keessatti jiru wal dhabdee hiikuu irratti baay'ee abbumti ofitti amanee dhugaa walii baasee rakkoo walii hiika jechaadha. Inni araarama dhumarratti araaraan xumurama. Egaa araaraan xumuramee tumaa seera gadaa qaba. Akkamitti itti tuman? Namni kun akkana godhee maqaan balleessitu balleessitu dhugaan siin bahu dhugaa sii baasee jira dhugaa argatteen nama kanaan nagaa wajjin bultaa bula maqaa isaa hin balleessitu akkasna godhee jettee waadaa galchaa langee gadaatiin hin kakachiisa. Waan hawaasa gidduutti gama garaagaraatiin ka'u furuuf immoo manni murtii aadaa sun hundaa'ee yeroo dhiyoo asii ga'ee mataasaa ba'aa jira jedheetan amana. Isinuu akka jaarsaatti achirratti akka hirmaachaa jirtan qubanan qaba. Manni murtii aadaa kun duudhaalee sirna gadaa hojiirra oolchuu keessatti hawaasni duudhaa isaa ganamaatiin akka bulu wal amanteen akka jiraatu dhugaan hawaasaa akka argamuuf ga'ee hangamii qaba jettu manni murtii aadaa kun. Manni murtii aadaa gama tokkoon gaariidha. Wanni fooyya'uu qabu garuu hin jira. Manni murtii aadaa warri gaggeessu baay'ee wal qixaamotii hubannoo wal qixan qabu seera caffeen tumteen hin deemu kun immoo seera caffeen tumteen kan deemutu jira akkuma itti fakkaatutu kan murteessu jira kan ceera seera caffeetiin murtii hunda irratti hundaa'ee murtii kennutu jira achi keessatti immoo kan malammaltummaa bareellee dhiisuu hin danda'u birri ammasii lafa kaayee waan keessi ilaalla wanni jedhu waan akkasiitti si mul'ata kuni sila gadaa sirna gadaa beekumtii kennamee waan gadaa murteessu dur manni murtii nu jalaa shaarayyu amma manni murtii nu jalaa shaaru ofiifuu beekumtii kennee jira garuu warri mana murtii aadaa kun barumsan cimsamuu qaba malee ga'ee guddaa qaba sirna gadaa cimsuufis jabeessuufis ga'ee gaarii qaba ga'ee san itti fayyadamuu irratti hanqinni jira baay'ee barumsi kennuu qaba barumsan qabu warri filatame warri kun immoo waanuma mootummaan labseef namoota filatee achi kakkaa'e malee nama silaa akkas labsiin jedhutti filatame hin jiru namni sirna gadaa san keessa mana murtii san keessa filatamu miseensa paartii kamiyyuu ta'uu qabu miseensa paartii kamiyyuu ta'uu qabu akkas wanni akkasillee hin jijjirti irra geenyee jirra kun immoo gadaa karamitti harkisaa seera gadaa kanaa karan taanetti harkisaa miseensi isaa sun gaafa dhufee isaaf looga dhugaa irratti hundaa'u waan baree waan inni baree kan biraati wanni hojjetamu immoo seera duudhaa Oromooti safuu Oromoo hin cabsa amma achi keessa taa'anii warra safuu Oromoo cabsantu jira
Haati siiqqee achi isaan bira teessi. Isiin illee gahee achi keessaa qabdu hin qabdi. Isiin illee warri hin hirmaachifne hin jira. Kanaafuu sirriitti barumsi cimaan kennamuu qaba waan ta'eef gahee sirna gadaa cimsuu irratti gahee gaarii hin qaba. Garuu namoota ammallee irra deebi'anii rivaayizii irra deddeebi'anii kan hin taane gorsaanoon sirraa baate biraa nama beekaa itti filuutu barbaachisa yaada jedhuun qaba malee gahee gaarii qaba sirna gadaa cimsuudhaaf. Ayyee ulfaadhaa egaa dhuguma immoo wanni kun yoo faayidaa qaba jedhamee hojiirra oolee garantaanitti yoo jallata ta'e inumaayyuu tolchuurra balleessuu isaatu caala waan ta'eef akkuma jettan of eeggannoo baay'ee barbaachisa. Egaa obbo Caalaa waa gaafatanii too waa'ee irreechaatti hin kaasiin dhiisuun isiin ta'u kanaafuu gaaffii tokko isinii kaasuufanii sinuu kitaaba jalqabaa keessan irratti waa'ee irreechaatti kan isin barreessitanii kitaaba lammaffaa irratti immoo irreechaaf gadaa jettanii barreessitanii mee maqaa gaarii gadaa ijaaruufidha kaayyoon keessan inni guddaa kitaaba keessan jalqabaa keessatti keessumaachuu kooti. Amma hubannaan hawaasa bira jiru waa'ee irreechaa hawaasa keenya qofa miti. Orma bira jechuu kooti maal fakkaata maqaan gaarii irreechaa ijaarameera kana caalaa maaltu jechuun barbaachisa jettu. Maqaan gaariin irreechaa fooyyeensa inni fide jennee agarsiisnu keessa irreecha hora Finfinnee calqabuu isaati tokko. Hubannoo uumameen irreecha hora Finfinnee eegalamee jira. Hubannoo uumameen irreechi malkaa adda addaatti Oromiyaa keessatti irreechi irreeffatamaa jira kan dura fillee. Kuni bakka hundatti Oromoo irreecha already itti galee jira. Warri irreecha mormullee amma afaan isaanii xiqqoo nurraan dachaafachaa jiru. Oromoon seexanatti amana, Oromoon bishaanitti amana, Oromoon mukatti amana warri nuun jedhullee amma qaanaa jiru natti fakkaata yookiin waan hubatan qabu nurraa afaan sassaabachuutti jira. Oromoon yoo jabaatee itti deeme wanni hunduu hin jabaata. Oromoon yoo laafe wanni hunduu jalaa babbaddi maqaa balleessu. Amma kitaaba kana nan barreessu maalan hubadhe irreecha hora Arsadii irratti wanni raawwatame. Nama dura achitti waa'ee xonqolaa achirratti hojjechaa turetu amma kara waaqatti deebi'ee waan san saaxilaa jira. Bara 87 kaasee hora Arsadii irratti waan xonqolaa namaaf hojjechaa jira. Nama miliyoona tokko 500 waan akkasiif xonqolaa hojjetee jira hora Arsadii irratti Bishooftuu keessatti. Wanni inni achitti raawwatu suni Oromootu raawwatama jedhamee maqaan badaa ture amma dhugaan baatee jirti. Maal achitti inni kitaaba barreessee jira. Kitaaba akkamii barreesse? Bishooftuu qorixa manfas ijjuun satta jedhama Amaariffaan barreesse. Waan achirratti hojjechaa ture ofumaa kitaaban baase namichi suni xonqaayidha. Isa wanni akkasitti raawwatamu sun waan Ormi achirratti raawwatu sun Oromoon maqaa ittiin badaa ture maqaa irreechallee badaa ture. Amma kuni dhugaa ba'uun isaa immoo irreecha hagam ol kaasaa jira wannan. Kuni irreechi gaariidha. Ammallee itti deemamu Oromoo waliigalee bakka hundatti sirritti irreecha ofii gabbifachuu qaba. Irreechi jila kamiyyuu Oromoo kan walitti fidee tokko taasisaa jiru kan mirga isaatis akka eeggatu gochaa jiru irreecha. Irreechi humna cimaa of keessaa qaba. Bakka hundattuu hundaa'ee jira amma bakka irreechi hin jirre hin jiru amma Oromiyaa keessa. Galatooma waa'ee kitaaba keessan kanaa kaasnu duudhaalee sirna gadaa tuulamaa jedha. Kitaabni kun haaraa ganaa eebbifamayyuu natti fakkaata. Maalirra jira kitaabni kuni egaa yoom eebbisiistuu akkamitti eebbisiistuu waan gabaabaa kaasnu dheetan. Hayyee egaa kitaaba kana amma eebbisiisu hamma ammaatitti gabaarra oollee waxabajjii 18 eebbisiisuudhaaf yaalee magaala Bishooftutti galma tiyaatiraa Hiyoot jedhamu galma tiyaatiraa Hiyoot jedhamutti Rift Valley University fuuldura Bishooftutti eebbisiisuudhaaf jedha. Kanarratti abbootiin gadaa bakka jiran kitaaba kana argachuu qaban waan ta'eef abbootiin gadaa hundi waamichi godhameefii jira. Haadholii siiqqee, ayyaantonni, qaamni mootummaa, yuunivarsiitii adda addaa irraas waamichi godhamee jira. Egaa sirna ho'aadhaan guyyaa san eebba kanarratti namni kitaaba muraasa kitaabni keessoo dhaabbileen barnoota kitaaba kana argatan waan ittiin barsiisan waan riifarii godhan waan baay'ee asirraa argatan jedhee yaada. Egaa akkasan yaadee kun immoo
kitaaba kana maxxansiisuudhaaf baay'ee ispoonsarallee arganne ijoolluma tiyyatu na gargaaree maxxansa goonee waanuma xiqqoo maxxansine kun immoo uummatni yaa argu dura jenneetuma itti deemne malee amma uummata keenyaaf gaamuti kun silaa waan warri yuunivarsiitii barsiisullee kana keessaa waan baay'ee argachuu danda'a. Warri PhD barsiisuu maastersiis amma kolleejonni yuunivarsiitii dhaabbileen olaanaan kun waan akkasii kana hin qaban. Kitaaba akkanaa kana namni keessoo Gadaa Tuulamaa amma ammaatitti hin barroofne garuu seenaan Gadaa Tuulamaa gadaan akkamitti dhufee akkamitti eessa ka'ee eessa ga'e kan jedhu in jira. Garuu keessoo isaa kanarratti namni xiyyeeffatee barreessee nama muraasa tuttuqaa malee gadi fageenyaan hin barreessine kun namaaf baay'ee fayyada jedhee yaada. Egaa eebbisaa guyyaa kana qaamni sagalee kiyya dhagaye kun hunduu irratti argamee akkanaa eebbisuun barbaada. Kan uummataati ani amma gahee kiyya gumaachee jira. Waan ani gumaache kana argamanii narraa fudhatanidha. Tarii koppii meeqa maxxansitanii akkasuma immoo kitaabni kun kanuma Tuulamaa qofaa irratti xiyyeeffatamoo sirna Gadaa Tuulamaa qofaa irratti xiyyeeffatamoo sirnoota gadaa gosoota Oromoo kaan bira jiranis wal simsiisee waan kaasu qaba. Amma kaayyoo gooroo fi kaayyoo gooree kan jedhu keessatti kaayyoo general objective jedhu keessatti waan gadaa waliigalaa sirnumti gadaayyuu eessaa ka'e kan jedhu uumama sirna gadaa hundeeffama sirna gadaa achirratti kaa'een jira. Maaliif yaada adda addaatu jira. Booranni Gosee keessatti calqabe sirni gadaa jedha. Gujiin immoo sirna bulchiisa dimokiraatawaa hin taane innaa guddachaa dhufe jedha. Mootota Oromoon sirna sadi keessa dabre jedha Gujiini. Tokko bara mootummaa bulchiisa durii Dulloo, bulchiisa dubartootaa fi bulchiisa gadaa jedha. Akkasitti ka'a. Egaa kun galtee qorannoo fuulduraatiifis amma Gosee keessatti calqabe jira. Goseen aadaa taatee qaalluunii fi gadaan aadaa san gadaa fudhatee qaalluun fudhachuu dinnaan qaalluun gadaa akka bistu jedhamee achirraa ka'ee hundeeffamni sirna gadaa achirraa jedha. Kana tuttuqeen jira. Walitti dhufeenya gadaa Maccaa fi Tuulamni tokkummaa isaan qabanii fi walitti dhufeenyi gadaa miseensummaan gadaallee wal fakkaataa ta'ee fi amma sababa gargar faca'eef gadaan garagarummaa kan hin qabne ta'uusaa haala wal fakkaatuun uummachuu akka danda'u as keessatti walitti tuqee jira akka waliigalaatti. Egaa gadaan maqaalee gadaa Oromoo kana kan Arsii jiru, kan Harargee jiru, kan Boorana jiru, kan Gujii jiru wal fakkaata maqaalee sirna gadaa shananii as keessatti kaa'een jira. Kun immoo gadaan dur wal keessa akka jirtu kan agarsiisu maqaa wal fakkaatu achi keessa jiraachuu agarsiisee jira. Dhumarratti dhaamsa maal qabdu keessumaa tokkummaan abbootii gadaa gaafa cimu tokkummaan uummataa hin cima. Abbootiin gadaa hawaasa kanaaf mataa waan ta'anii fi abbootii gadaa irraa kaasee hanga uummata keenya bakka jirutti tokkummaan isaanii akkamitti cimuu qaba, walitti dhufeenyi isaanii akkam ta'uu qaba, akka dhaamsaatti waan jettan yoo qabaattan jedheetan. Akka dhaamsatti gadaan calqabbii duraan akka gumii tokkummaa abbootii gadaa jedhee hundeeffate Oromoo baay'ee walitti fidee jira. Gadaan immoo muuxannoo jila adda addaa irratti muuxannoo walirraa fudhachuu qaba, wal gargaaree jila sanarratti argamuu qaba. Abbootiin gadaa ammallee gargar facaatee aangoo irratti wal dhabdullee safuu gadaa akka hin taane beekanii safuu gadaatiin deemuu akka qaban bakka tokko tokkotti wal dhiibutu abbootiin gadaa naannoo Tuulamaa naannoo Maccaa kanatti mul'ata. Wal dhiibuun abbootii gadaa kun seera gadaa keessa kan hin jirre ta'uu beekanii safuu fi duudhaalee seera gadaa beekanii wal kabajuu fi hangafaa quxisuudhaan wal dura deemuun akka jiru beekanii sirna gadaa kana xureessurra waan sirna gadaa kana maqaa balleessu akka hin uumne of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Namni aangoo ofiitiif fedhii ofiitii guula deemee sirna guddaa kana laaquu hin qabu. Sirni guddaan kun namoota sirrii hin taane laaqamuu hin qabu. Namoonni hunduyyuu gadaa kanaaf jedhanii waan gadaa kana keessatti raawwatamuu hin qabne raawwachuu hin qaban. Waan gadaa raawwachuu qabu wal gaafatanii waan gadaa raawwatu akka raawwatan dhaamsa dabarsaa. Uummanni gadaa jaalata. Gadaa inni jaalatu kana akka jalaan xureessine, akka jalaa maqaa hin balleessine, akka malammaltummaa ittiin hin raawwanne, akka waan badaa ittiin hin raawwanne of eeggatanii uummata walitti fidanii gadaan nagaya, gadaan tokkummaadha, gadaan jaalala isa kana cimsanan jedha. Ulfaadhaa.
Hayyee isinillee ulfaadhaa kaa eebbarratti wal arginu. Hayyee galatoomaa obbo Caalaa Soorii abbaa caffee duraanii Gadaa Tuulamaa akkasuma barreessaa dhagaasini barreessaa kitaabilee garaagaraa ta'aa jirtu. Fuulduratti illee kitaaba dabalataa akka barreessitan abdiin qaba. Keessumaa keenya tanii waan istuudiyoo keenyatti argamtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya qophii keenya kanumaan xumuree addaan baanaa qophii kana wajjin kanan ture ayyaana cimdeessaati. Ogeessi kaameraa keenya Galaanaa Kabbadaa ture qophiileen televezyiinii OBS afaan kanneen birootti fufu turtii gaariin isiniin jedha.